YouTube moo TikTok hoy. Isaan lamaanuu pilaatfoormii viidiyoo fakkaatu garuu garaagarummaa hedduu qabanii viidiyoo garaagarummaa daawwadhaa garaagarummaa isaanii guutumaan guututti hubattan. Viidiyoo kana keessatti isa kamtu caalaa kaffalaa isa kamtu saffisaan dafee nuu guddata akkasuma faayidaa yeroo dheeraa nuuf kennuu danda'a kan jedhuu fi kan biroos kan laallu ta'a. Ani ibsaadhaa chaanal kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun raawwatinaa yaada oorugaaf yoo qabaattan komentii jala barreessaa gara viidiyoo kenna. Mee sa'aatii YouTube hojjennu fi viidiyoo TikTok hojjennu irraa eegala. Viidiyoo TikTok hojjechuun hedduu salphaadha. Achuma appicha keessatti viidiyoo keenya waraabne, achuma keessatti viidiyoo keenya edit goone, achuma keessatti waan hunda isaayyuu xumurree viidiyoo keenya post gochuu dandeenya. Yeroo tokko daqiiqaa 10-15 duraan fudhatu. Gara YouTube immoo yeroo dhufnu YouTubein hojii hedduu qaba. Irratti barreessuu dura iskiriipsan viidiyoo deebisnaa viidiyoo san edit goona. Viidiyoo san edit goone booda taayitila viidiyoo keenya wajjin taayitila akkamiitu deema jedhu barbaanna. San booda thumbnail hojjennaa fi description barreessuu jira. So YouTubein hojii hedduu gaafata. So nama yeroo gahaa hin qabne yookaan immoo nama haaraa yoo taane TikTokiin hedduu nuuf salphaadha. Lammaffaa saffisaan guddachuu irratti garaagarummaa guddaa jira isaan lamaan jidduu. TikTok yoo fudhattan TikTok irratti viidiyoo upload goonee viidiyoo keenya view torbaanitti view 20-30 argachuu danda'a. Yeroo tokko halkanuma tokkotti view 100 argachuu dandeenya. So algoritmiin TikTokii dhaabbatan qabu. Kana jechuun viidiyoon nu view 100 irraa arganne san trendiidha. Guyyaa 2-3 qofa achirra taa'ee san booda viewun isaa hin dhabama. Akkasuma nama 100 nu laale san keessa namni follow nu godhu hedduu xiqqaadha. YouTubein garuu guutumaan guututti faallaa isaati jechuu dandeettanii. YouTubein yeroo jalqabnu hedduu nutti ulfaachuu mala, yeroo nurraa fudhachuu mala garuu al tokko nuuf guddateenaan bu'aa yeroo dheeraa nuuf kennuu danda'a. Faayidaa hedduus qaba. Sadaffaa monetization fi waa'ee mallaqaati. Mee amma waa'ee mallaqaa haasofnu. Mallaqa YouTube irraa nu argannu fi mallaqa TikTok irraa argannu garaagarummaa isaan qaban haa ilaallu. YouTube yoo furannee YouTubein karaalee mallaqa irraa argachuu dandeenyu hedduu qaba. Fakkeenyaaf karaa revenuetiin argachuu dandeenya, akkasuma AdSense'dhaan argachuu dandeenya, karaa beeksisa biraandiitiin argachuu dandeenya, karaa affiliate linkiitiin, membershipidhaan, akkasuma super chatidhaan mallaqa argachuu dandeenya. Karaa kana hunda fayyadamnee YouTube irraa mallaqa argachuu dandeenya. Walumaa galatti YouTubein nama seera YouTube eegee seera mataa isaa qaba waan ta'eef seera isaa guuttatee viidiyoo YouTube irratti upload godhu kamiyyuu gargaaruuf kan dhaabbatedha. Wanni inni pilaatfoormii biraa irraa adda isa godhu wanni guddaan isa kana. Gara TikTokitti immoo yeroo dhufnu karaalee mallaqa ittiin argannu muraasa qofa. Isaanis creator fund, gift live irraa argannu fi sponsorship tokko qofa. Sanii alatti TikTok irraa mallaqa argachuun hedduu ulfaata. Gara viewtiin immoo viidiyoo keenyarraa mallaqa kan hojjennu yeroo hundaa yeroo viidiyoo TikTok irratti upload goonu viidiyoon keenya sun yoo view miliyoonotaan lakkaa'aman yeroo hundaa nuuf fiduu danda'e qofa. Sanii alatti karaan TikTok irraa mallaqa argannu kabiroo hin jiru jechuudha. Inni afraffaan kontentii gosa kamii hojjennu. Kana jechuun viidiyoo gosa akkamii akka hojjennu hedduu murteessaadha. YouTube kan filannu yoo ta'e seenaa himuu, broadcastii, barumsa kennuu, tiitoriyaala ta'uu danda'a. Or viidiyoo gosa kamiyyuu viidiyoo dheeraa viidiyoo daqiiqaa 3 ol ta'an viidiyoo dheeraa kamiyyuu hojjennee YouTube irratti upload godhuudha jechuudha. TikTokiin immoo viidiyoo hedduu gaggabaabaa ta'an viidiyoo trendii, tipsii gaggabaabaa namaa kennuu dandeettanii. Kanaafuu viidiyoo gosa kamii akka nu waliin deemuu fi viidiyoo gosa kamii akka nu hojjechuu barbaannu murteessaadha. Inni shanaffaan audience engagement. Connectioniin nuti follower or subscriberoota keenya wajjin qabnu akkuma pilaatfoormiitti garaagarummaa hedduu qabanii. Kana jechuun fakkeenyaaf TikTokii irratti viidiyoo osoo swipe godhanii namni view 100 argachuu danda'a. Kana jechuun hordoftoota 100 arganna jechuun miti. San keessaa parsantii 5 caaluu namni follow nu godhu. YouTube irratti immoo namoonni chaanaala keenya akka subscribe godhaniif viidiyoo keenya san irraa barumsa argatanii viidiyoo akkasiisanii deebi'anii ilaaluu waan barbaadaniif or viidiyoo san irraa waan bashannananii viidiyoo waan isaan bashannansiiseef yeroo biraas deebi'anii viidiyoo akkasii viidiyoo bashannansiisuu ilaaluu waan barbaadaniif ergaa isin himaa jirtan sanitti waan amananiif qofa subscribe isin godhanii. Namoonni subscribe nu godhan sun immoo chaanaala keenyaaf hedduu jabaadha. Jahaffaan faayidaa yeroo dheeraa kamtu nu kenna YouTube moo TikTok nu kenna. Dhumarratti kana yaaduun hedduu barbaachisaadha. Viidiyoo nu TikTok irratti upload goone halkanuma takkatti view 100 argannee 200 argannee viral ta'uu danda'a. Viidiyoon sun garuu guyyaa 2 or 3 booda view achuma dhaabataa view biraa dabalatee argatu. Yooma argatu iyyuu kan ta'e view xiqqaa argata. Akkasuma yeroo hundaayyuu viidiyoo nu gadhiisnee viidiyoon tokko yoo viral nu ta'u ta'e kun immoo akkasumatti hafaa kun viral ta'a. Viidiyoon viral ta'an sun immoo guyyaa 3-4 caala hin turani yoo guddate torbaan tokkoof
viidiyoo sun turuu danda'a. San booda namni deemee viidiyoo san barbaadee daawwatu hin jiru. YouTube furannee viidiyoo nuti har'a upload goonu waggaa 2-3 booda search godhamee barbaadamanii bahanii laallamuu fi akkasumas mallaqas argamsiisuu danda'u. Kana jechuun yeroo dheeraadhaaf laallamuu fi faayidaas qabanii jechuudha. Inni biraa YouTube platformii biraa irraa adda kan isa godhu isa kana. Fakkeenyaaf platformii biraa kan fudhatte yoo ta'e viidiyoo nuti upload goonu yeroo booda deebi'een argamu. Garuu YouTube irratti viidiyoo upload goonu or viidiyoo nuti YouTube seenee daawwannu kan waggaa 1 dura, waggaa 2, waggaa 5 dura ta'uu mala. So kanaafuu faayidaa yeroo dheeraatiif YouTube'n hedduu gaarii. Dhumarratti gorsi kiyya yoo viidiyoo hojjechuu barbaadanii garuu immoo aayidiyaa dhabdanii or konfidensii dhabdanii or eessarraa akka eegaltan isin dhibe TikTokiin hedduu bareedaadha. Konfidensii kenna buustu nu gochuudhaaf hedduu gaariidha. Akkasuma aayidiyaallee maal akka hojjennuu fi maal akka nu wajjin deemu argachuuf TikTokiin hedduu bareedaadha. Garuu immoo biraandii mataa keessanii ijaaruu fi daawwattoota amanamoo qabaachuu fi mallaqa dhuma hin qabne hojjechuuf qophii yoo taatan YouTube'n hedduu gaariidha. Yoo dandeenye or muuxannoo gahaa qabaanne isaan lamaanuu wal bira hojjennu ta'e hedduu gaariidha. Fakkeenyaaf viidiyoo gabaabaa viidiyoo kenna kan isla YouTube irratti upload goonurraa viidiyoo gabaabaa murree TikTok irratti gadhiisne. San booda namni kara YouTube kennaa akka dhufanii viidiyoo kenna nu daawwatan affeeruu ni dandeenya. So nama experience gahaa qabu yoo taane isaan lamaanuu wal bira yoo kan hojjennu ta'e hedduu gaariidha. So viidiyoon kenna har'aa kana fakkaata. Aga viidiyoo taanu walitti deebinutti chaanala kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun raafatinaa yaada orgaa fi yoo qabaatan koomentii jalaan nu barreessa.